hayyuu siyaasaa qabsaa sabaa Dr. Marraa Guddinaa torbee darbee mana hidhaatti hiikamaniiru. Mee seenneetu isaaniin baga galtan nagaan gara mana keessanitti jennaani. Dr. baga hiikamtan. Baga nagaan galtan. Sus baga hiikamtan. Maal fakkaata ture adeemsi keessan daandiin irra dhuftan kun gabaabsitanii tonaa kaastanii? Jaarraa 16 waggaa 500 fuulduraa asitti jechuukooti. Qabsoo haaraa dhalataan haaraa waan jalqabe fakkaata. Warraaqsa yeroo ammaa jiru kana akkamitti ilaaltu? Hidhamuudhumtiyyuu bayeessa ala ta'anii muguurra waggaa tokko keessa hammi kun hojjetamnaani nu bayeessa waan jedhu gubbaan ga'ee jechuukooti. Mee turtii keessan waggaa tokkoo fi ji'oota muraasa itti dabarsitan gabaabsitanii akkamitti ilaaltu? Abbaa biyya kanaa, abbaa dachii kanaa, abbaa qe'ee kanaa taanee biyya kana keessatti jiraachuu dandeenyutti qabsoon itti fufuutu jira. Qeeroon har'aa kana leegaasii keessan sana sirraa fuudheera. Isin yeroo sana maal diddaa akkamitiin jalqabdamne? Hattuu keessanis eeggadhaa, gantuu keessanis eeggadhaa, jabaa keessanis duukaa bu'aa. Bara dargiis hidhamtanii turtanii, bara mootummaa kanaas hidhamtaniitti jirtu. Cufamuu maayikalaawwii kanatti maal jettu? Maaltu isinitti dhagahamee hin jedhaan? Baay'ee deemneerra, garuu baay'ee nu hafa. Sabuudaka yeroodha, sabuudaka